Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Gujii Lixaa keessaa loltoonni Bilxiginnaa hedduun waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Arsii Abunee Morqooriyoosiin ala nama kamiyyuu hin simannuu jechuun ibsa baasan. Bakka bu'oonni hawaasa diyaasporaa Oromoo Ambaasaaddar Maayik Hamar waliin mari'atan. Walitti bu'iinsa gosoota naannoo Gaambeellaa keessatti geggeeffameen haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 29 du'uun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Gujii Lixaa keessaa loltoonni Bilxiginnaa lakkoofsaan hedduu ta'an waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Ilmaan Oromoo humnaan ugguruun dirqiin leenjisee akka isaan qe'ee fi qabeenya saba isaanii mancaasuun uummaticha gidirsanii barcuma aangoo isaa tiksaniif Abiyyi Ahmad bobbaasus kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti garuu loltoonni kunneen sirnichaa ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Hacuuccaa fi cunqursaa sirni Bilxiginnaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru dafanii kan hubatan loltoonni Bilxiginnaa dhalattoonni Oromoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu irratti argamu. Haaluma kanaan torbee kana keessa gaafa adoolessaa 19 fi 20 bara 2023 godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa fi Arjoo Guddattuu irraa miseensonni raayyaa ittisaa biyyaa 3 qawwee turkii 2 dachaatu 1 boombii harkaa 2 rasaasa 543 fi hidhannoo qabachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu odeessinu qaqqabe ifoomseera. Kana malees godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti miseensonni waraanaa Bilxiginnaa 2 qawwee dachaatu 2 boombii 1 rasaasa 400 fi hidhannoo qabachuun waraana bilisummaa Oromootti makaman. Godina Gujii aanaa Bulee Horaa irraa ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 6 qawwee fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Loltoonni Bilxiginnaa kunneen simannaa ho'aa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefitti gammaduun warreen utuu hin beekin sirnicha tajaajilaa jiraniifis waamicha taasisaniiru. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Arsii Abunee Morqooriyoosiin ala nama kamiyyuu hin simannuu jechuun ibsa baasan. Bataskaana Ortodoksii Tawaahidootti kutaan lallabaa Arsii Sinodoosii Oromiyaa fi sabootaan kan muudaman Abunee Morqooriyoosiin ala nama biraa kan hin simanne ta'uu beeksisan. Kutaan lallabichaa ibsa baaseen abbaa aadaa, safuu fi afaan Oromoo beekan Abunee Morqooriyoosiin ramadamuufitti gammadaa ta'uu himanii jiru. Abbaa kanaan ala abbaa biraa isiniif ramanna qaamni jedhu yoo jiraate fudhatama hin qabu jedhan. Qaamoleen Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa dhokatanii hojii siyaasaa fi daldala dhuunfaatti jiran gocha isaanii irraa akka of qusatanis kutaan lallabaa Arsii hubachiisee jira. Muudamni abbootii 25 haal duree tokko malee raggaafame abboonni kunneen gara kutaa lallabaa isaaniitti akka deebi'anis gaafatanii jiru. Bakka bu'oonni hawaasa diyaasporaa Oromoo Ambaasaaddar Maayik Hamar wajjin mari'atan. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiraatan gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa kan ta'e Maayik Hamar waliin mari'achuu waldaa hambaa hooggansaa fi falmaa Oromoo ollaan beeksise. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kunneen mootummaan Ameerikaa qoqqobbii gargaarsaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun isaan akka isaan gaddisiise Ambaasaaddar Maayik Hamariif himuu ibsichi addeesseera. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kunneen mootummaan Ameerikaa qoqqobbii gargaarsaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun isaa akka isaan gaddisiise Ambaasaaddar Maayik Hamariif himuu ibsichi addeesseera. Sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana dabalaa yeroo jiru kanatti qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa irraa ka'ee adeemsa sirrii kan hin hordofne ta'uu himaniiru. Maayik Hamar gama isaaniitiin murteen qoqqobbii gargaarsa kaasurraa kan ga'ame odeeffannoo qaamolee biyya keessaa fi idil addunyaa irraa argameen keessattuu waliigaltee nageenyaa mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e booda sarbiinsa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu hir'achuu waan agarsiiseef jechuu isaa ibsichi eereera. Kana malees bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kunneen gaaffii haqa ce'umsaa keessatti gaheen Oromiyaa maal ta'aa jedhu Ambaasaaddar Maayik Hamariif kaasuu isaanis eerameera. Bakka bu'oonni kunneen mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture danqamuu isaa ilaalchisee yaaddoo qaban Maayik Hamariif kan kaasan yoo ta'u, Maayik Hamar gama isaatiin dhimma kanarratti hawaasa diyaasporaa deeggaruuf fedhii akka qabu ibseefii jira. Walitti bu'iinsa gosoota naannoo Gaambeellaa keessatti geggeeffameen yoo xiqqaatee haga yoonaatti namni 29 du'uun ibsame.
Itoophiyaa naannoo Gambeellaa aanaa Itaangaa naannoo Piinoo jedhamutti walitti bu'iinsa gosaa ka'een namoonni 29 ajjeefamuu namoonni ijaan argina jedhan himaniiru jechuun VOA'n gabaaseera. Namni maqaan isaanii Omod Agowaa jedhaman bakkicha jiraachuu himanii namoonni baay'een miidhamuu fi gandichi guutummaan gubachuus dubbatu. Akka namni kun ibsanitti haleellaan kun kan raawwate warra gosaa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraanaa hidhatan Sudaan kibbaarraa gosoota isaanii Nuweeriin gargaaruuf daangaa Itoophiyaa keessa seenanii gocha akkasii raawwatan jedhanii haalli amma bakkicha jiru hedduu ulfaataa ta'us eeraniiru. Dubbii himaan bulchiisaa mootummaa naannoo Gaambeellaa Ogaatuu Adiingii kamisaa dheengaddaa ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'iinsi gosoota aanaa Itaangitti ji'a 2 dura akka jalqabee fi boodarras gara magaalaa Gaambeellaatti babal'achuun namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuurraa of qusataniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.